ነይ ነይ እምዬ ማርያም ቤዛ ነሽ አሉ ለዓለም። እመቤታችን ቤዛ አይደላችም፣ ቤዛ ልጇ ነው። አትደንግጡ። Yoo hubattan ta'e sooshaal miidiyaa FB akkasumas immoo TikTok garaagaraa irratti abbaa keenyaa Phaaphaasii Abune Gabraa'eel yookaan immoo itti gaafatamaa Shawaa Lixaa kan ta'an kanatti aansuudhaan immoo maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu baga irraa haftan ayyaana Faasikaa yookaan ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajaa fi eegumsa argamtootatiin lafa jirtanitti yeroo hunda eegamtanii kan jiraattan maatiiwwan Waaqayyoo biyya alaas biyya keessas kan jirtan maqaa Waaqayyoo qulqullaatiin nagaa isin gaafadha akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam turtan amiin galateeffamuu nama lasaa kan ta'e Waaqni abbaa keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan hin galateeffamee fi olol kan jedhe nuuf haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo samuun akkanaa yoo hubattan ta'e sooshaal miidiyaa FB akkasumas immoo TikTok garaagaraa irratti abbaa keenyaa Phaaphaasii Abune Gabraa'eel yookaan immoo itti gaafatamaa Shawaa Lixaa kan ta'an barumsa isaanii irratti namoonni baay'een gaaffii kaasaa jiru jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maalidha innis abbaan keenya iddoo bakka sagalee Waaqayyoo barsiisaa turanitti yookaan immoo bakka Finoota Cirqii jedhamutti barumsa isaanii keessaa tokko kan ta'e Beezaa Alem yookaan immoo Neyinee Emmiyee Maariyaam Beezaa Nolish La'aalem yookaan immoo haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin Beezaa hin jedhamtu. Beezaa kan jedhamu hundee yookaan immoo beezaa hin jedhamtu. Beezaa kan jedhamu immoo gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos qofaadha. Kanaaf beezaa hin jedhamtu kan jedhani namoonni baay'een adda kukkutanii barumsa kana irratti yaada garaagaraa laachaa jiru. Ani immoo har'a akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti abbaan keenya Abune Gabraa'eel barumsa isaanii irratti namoonni baay'een hin hubanne malee isaan akka isaan itti hubatanii fi akka isaan barsiisaa jiranitti sirriidha ture. Jechi koo isaan kan jedhanii Kiristoosidhaaf beezaa kan nuuf ta'e yookaan immoo hundee kan nuuf ta'e amma fakkeenyaaf wangeela tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? እርሱ ለሁሉ ቤዛ ሰጠ ላላ inni hundumaaf beeza ta'ee jira yookaan hundee ta'ee jira laala fayyinaaf beeza yookaan hundee kan ta'e Kiristoosidha jechuudha. Kiristoosidha. Mee viidiyoo abbaan keenya eebbifamoo Abune Gabraa'eel dubbatan waliin dhaggeeffanne yaada keenya jechuudha itti ilaalla. Namoonni baay'een garuu dhugaa dubbachuuf keessatti warroonni afaan biraa hordofan warroonni kaaba kun jechuudha baay'ee tokko isaan irratti kaa jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Akkamittiin haati teenya beezaa hin jedhamtu jedhanii yaada inni barsiisee fi yaadni isaan dubbatan garaagara ta'aa jira jechuudha. Jechi koo isaan kan jedhanii inni akka haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam beezaa hin jedhamtu jedhanii lallabaa jiru. Kun immoo barnoota fiqinnaa yookaan immoo barnoota shakkitoota jedhanii haasaa jiru jechuudha. Warroonni baay'een FB irratti warroonni kaaba kun jechuudha. Innaa maal jechuu kooti isaan haalli isaan itti dubbatan yookaan immoo haalli isaan barsiisaa jiranii waa'ee beeza ta'uu yookaan immoo Kiristoos nuuf jecha hundee ta'uusaa
Fayyina keenyaaf Kiristoos sirriitti hundee waan ta'eef kitaaba qulqulluutti waan sirriitti dubbatamuu fi beezaan haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiif beezaan haallichuudha. Kana jechuun beeza kan ta'e Kiristoos qofa. Kiristoos inni fannoo irratti nuuf fannifame dhiiga isaatiin beezaa badamuu edalaalagaa. Fakkeenyaaf tokkoffaa Ximootewoos kana irratti jechuudha yoo argitanii Ximootewoos boqonnaa 2:6 maal jedha? Yedamuu waagaa ራሱ ለሁሉ ቤዛ ሰጠ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ማለት ነው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተፈጸመ የደም ዋጋ ነው ማለት ነው። ከነ ጀቹኒ ጎፍታ ከኛ ፈይሳ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲቲኒ ከጥሙረሜ ላላ ሀገ ኢገሳ angalaasutti beeza yookaan hundee nuuf ta'ee jira jechuudha. Hundee nuuf ta'ee jira. Kanaaf abbaan keenya barumsa isaan barsiisan akka isaan itti fudhatanitti bareeda. Garuu immoo beeza kan jedhu jechi kuni jecha garaagaraa akka kitaaba qulqulluuttis akkasumas immoo akka mana amantaa keenyatti ni hiikama jechuudha. Beeza kan jedhamu kun. Beeza jechuun maal jechuudha? Hiikumti isaati jiru. Ilaala hubadhaa. Fakkeenyaaf maxaafa misaalee yookaan immoo kitaaba fakkeenya jechuudha. ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ ለሰው ነፍስ ቤዛ ሀብቱ ነው ይላል። ላላ ከነ ጀቹኒ ልቡ ከኛ ፊ ቤዛኒ ቀበኛ ሁንዴን ቀበኛታ ልቡ ከኛ ፈዩፍ ላላ ወዳ ጀችኮ ከነ ጀቹኒ ሙማል ጀቹዳ ከነ ጀቹኒ ሰው ገንዘቡን ለመልካም ነገር አውሎ በበረከት ያገኛል ማለት ነው። ከነጀቹን ነምኒ ማለቃ ቀቡን ሆጂ ጋሪ ሆጅቴ ነማ ገርጋሪስ ተው ደንዳ አከሱመስ ሞ ወንተ tokko tokko raawwate toyi hojii barakaa hojii eebbaa argachuu danda'a. Kanaaf ለሰው ነፍስ ቤዛ ሀብቱ ነው። ቤዛ ሀብቱ ነው ላላካ ከናፊዳ አከስ ከንጀዳሚ ጀቹ ሜ ዋንሙ እንዳፍዩ ቪዲዮ አባ ኬኝ ኤብፈሙ አቡነ ገብርኤል ወሊን ዳወኔ ወሊት ዴብነ ጀቹ ደማቲ ወኑ ዋቀዩ ስሪቲ ነገፈዳ በሩምሰ ሳኒ ጉቱሳ ነሙኒ ባየን ገሩ ማል ጀዱ በይቱ ቲቆ ከነራ ቦራይ ቲክቶክ ረቲ አራተኛ ቁልቁለቲ ዱጎሩ ማረሚ ቤዛ እንጀደም እንጀዳኒ ነሙኒ ባየን አሳጀሩ ጀቹ ከናፍ ሲኒሞ ከዳይላላሚ ነይ ነይ እምዬ ማርያም ቤዛ ነሽ አሉ ለዓለም። እመቤታችን ቤዛ አይደላችም። ቤዛ ልጇ ነው። አትደንግጡ። ቤዛ ልጇ ነው። ነይ ነይ ቤዛ ነሽ አሉ ለዓለም ተብሎ አይሰበክም። ቤዛ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው አንድ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አውጡ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? እሺ ዱጉመቲ ዋቀዮ ሰገለ ጅረኛ ስና ዳጌሱ ኤብፈሙ አባ ኬኛ አቡነ ገብርኤል ዋቀዮ ስና ኤብሱ ኤብፈማ ጀቻ ኤጋ አስረት ይላለው በማቲ ወን ዋቀዮ ያኒ ሳኒ ፊ በሩም ሲሳን ካሰነ ይላላ ያደ አመስኒት ሜከን ኤርጋ ጢሞቴዎስ በቆና ለመለኮፍሳ ጃራ ከንጅሩ እርሱ ለሁሉ ቤዛ ሆነ ላላ የደሙ ዋጋ የሆነው ቤዛ ተይፊ እንደ ኬኛ ፊ ላላ ለሁሉ እኒ እንደ ኬኛ ቤዘቴ የከነም ሁንዴቴ ይጅራ ክርስቶስ ዝጅራ ፈይነ ኤልመነማቲፍ ከናፊጋ በሩም ሲሳን በርሰጅራኒ ዋይ ክርስቶስኒ ይጠላላ ዋይ ክርስቶስ ከነፍሱ ከናፍ ሐሊ ሳንቲ ፍረተን ሐላ ከናኒ ረጀቹ ነሞኒ ባይን ገሩ አራ ዲቹ መከነ ቆፍ ዲቸት ቆራ ፉዳኒት ማልጀዱ አትተኛ ቁልቁለቲ ዱበሩ ማራም ቤዘን ጀራም ትጀዱ ገሩሙ ቤዛ ከንጀራም ኩን ይከማታ ማታ ሳቀበ ጀቹዳ ማቲ ወኑ አቀ አከመነ ክርስቲያና ከኘቲ ቤዛ ከንጀራም ይከማታ ማታ ሳቀበ ጀቹ ፈከኛ ፊ ቤዛ ጀች ጀዱ ሁንዴ ጀቹዳ ገመቱ ኮን
hundee. Lammaffaa immoo sababa kan ta'e jechuudha. Sababa kan ta'e. Kanaaf hundeen immoo Kiristoos qofa. Sababa garuu immoo fayyina keenya Kiristoos akka dhufee gadi bu'uuf sababa kan ta'e haadha keenya qulqulleetti dubaruu Maariyaamidha. Yaala hubadhaa. Kanaaf hiikni hundee yookaan beeza jedhu kuni hiika baay'ee qaba jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Isaan garuu gari isaan barsiisaa jiraniin gama gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beezaan kan jedhamu Kiristoos qofa. Kanas jechuun hundee kan ta'e Kiristoos qofa jechuu isaaniiti jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een garuu har'aa dogongoranii jiru maal jechuudha jedhanii namoonni baay'een haasaa jiru. Garuu agas maras murteessuun hin danda'amu jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Haalli ittiin hubannu yookaan haalli nuti itti fudhannu dirqama jechuudha. Barumsa keenya irratti haalli nuti itti fudhannu, haalli nuti itti hubannu murteessaadha jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf abbaan keenya dhugumatti Waaqayyo sagalee isaan jireenya isaanii dhageessu, bara tajaajila isaanii eebbisu, eebbifamaa jennaan dhugumatti baay'ee barumsa dubbii Kiristoos irratti sirriitti nu barsiisaa jiru abbaan keenya yoo argitan ta'e abbaa Abune eebbifamaa Abune Gabriel jechuudha sirriitti nu barsiisaa jiru dhugaa. Eebbifama Waaqayyo isin eebbisu jennaan. Kanatti aansuudhaan immoo maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu baga irraa haftan ayyaana Faasikaa yookaan ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa baga haftanii baga geenye baga haftanii isin jedha hordoftoonni chaanaalii Urjii Tawaahidoo hundumti keessan baga ayyaana Faasikaa kana irraa haftanii anoo ayyaanni Faasikaa kuni dhugaa dubbachuu fi ayyaana guddaadha. Sirriittiin ayyaana jaalatamudha. Nus immoo qophii xiqqoo qopheessinee turre mee koomentii irratti yaada jajjabinaas akkasumas immoo hojii keenya irratti kan nu jajjabeessu yoo jiraate wanti nu jajjabeessu akkasumas immoo wanti nu dogongorre yoo jiraate kun sirrii miti jedhaati koomentii nuuf kaame hordoftoota keenya chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan jechuudha. Maaliif jennaan dhugumatti jajjabina nuuf taatu gati ta'eef jajjabina akkamiin taatanii fakkeenyaaf viidiyoo keenya aga dhumaa dhaggeeffatanii namni hundi akka dhaggeeffatuuf namni hundi akka irraa baratuuf maal gootu sheer koppii linkii gochaa jirtu gati ta'eef dhugumatti Waaqayyoon isin eebbisu ammas jechuudha viidiyoon keenya 1,200 qofaadha jechuudha yookaan 500 kan laalamu ammas amma danda'amu koppii linkii nuuf godha sheer nuuf godhamu sheer godha maaliif waluma jajjabeeffannaa nuti ijoolleen Ortodoksii amalli keenya sirriitti waan akkana kun nun baranne dhugaa dubbachuu fi jechi koo keessattuu ijoollee Ortodoksii Oromiyaa keessa jiru jechuudha. Warroonni kaan garuu sirriitti nu jajjabeessu. Innaa sirriitti nu jajjabeessaa sineen jenna obboleewwan keenya yaada garaagaraa immoo samuuna kanarratti yaadni kaa jiru eebbifamoo Abune Gabriel barumsa isaan barsiisan irratti namoonni baay'een yaada garaagaraa kennu. Garuu osoo murteessin dura hunda isaa dhaggeeffachuudha jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Xiqquma muranii wannoo jechuun hin danda'amu jechuudha. Xiqquma muraniitu. Kanaaf xiqquma muranii murteessuun hin ulfaata jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf hundumti keenyaayyuu murteessuun duratti wanta sana guutuusaa dhaggeeffachuu qabnaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu, Waaqayyoon isin haa kabaju. Yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa isiniin jenna yaada jajjabinaa akkamiinis immoo hojii gaggaarii qabannee dhufuuf jirra gati ta'ee fi yuutuubii kanarratti amma dandeessan Urjii Tawaahidoo warroota sheeriin gooneef yookaan immoo warroota haaraadhaaf sheer nuuf godhaati akka sabiskiraayib godhanii nu hordofan nu taasisaa isiniin jenna maatiiwwan Waaqayyoo dhugumatti eebbifamaa Waaqayyo gooftaan keenya fi isaanii keenya Yesuus Kiristoos na eebbisu eebbifamaa.